Polisi Somali uummanni keenya Abboo sirraa koo jira. Dhageessee waan ajaa'ibaa. biyya garaagaraa keessa jiraatan Namtichaa tokko jira. Xiinxala siyaasaa addunyaatti jedhanii waan ajaa'ibaa dubbata. abbootii warraatii daa'imman dubartoota dabalatee namoota kun Abboo ulfeetii qabeenya isaanii irraa dhageessu isa. Lafa duwwaatti qabuun jira. maal Mana dhageenya kan humna kana sitti qabuun jiru. jettu Abboo namtichaa tokko jira. Xiinxala siyaasaa addunyaatti jedhanii waan ajaa'ibaa dubbata. Innumaa gizeen jaziraadhaaf ibsa kennu. Biyyi kee eessa jennaan Oromiyaadhaa jedheen. barsan nin beekaa maqaan isaa Jawaar Muhammad jedhanii warra biyya keenyaa Abboo bada koonfaa warra biyya keenyaati na hidhata. Abboo wallahi billahi argaddeetti tiraatii hojii nagaa wajjin sii bituu danda'a. nagaa wajjin sii fiduu danda'a. Maal saada? maal taatani maal na gaafat isa gaafadhu Abboo Jimma. Abboo Jimma dhageette. Namticha xiinxala siyaasaa san addunyaa san. Ani warra biyya keenyaati jennaan inni illee warra ganda keenyaati naan jechuu jira. Abboo dhageette waan ajaa'ibaa. Simboshoor masiillee yeellaa kanu namtichi Jawaar Muhammad jedhamu sun biyya keenya. Abboo dhageette dhufe kan ajaa'ibaa moo. Nadageessa nuti warra Jimmaalee amma dura qabbeenu warri Jimmaa buna dhaabaatti kennan tokko leessa. Xiinxala siyaasaa addunyaa ta'a namni jedhamu jiru Jimmaan keessa. Jimma gama buna dhaabaa, gamana buna dhaabaa, achi buna dhaabaa, as buna dhaabaa walakkaa kana keessa jira. Bosona keessa jiraatan boleessa. Nadageessa saniifuu nama akkasii kana ni argata jedhamee wanta yaadamu miti. Sigalee Abboo dhageettaa konka darasaa quraana kanaatu irraa dubbachuutti hin jiru. Xiinxala siyaasaa addunyaati. Abbaa koo nama fudhatu. Ani soragaan qabaa gaa jaallattanus jibbitanus nama biyya keenyatti dhalate inni. Abboo dhageettee kana waan qaba. maal nagaamti maal taafadha maal godhantu maal mati kora wala mujjira di nagaami adeero nagaa ani kana taafadhi Abboo adeero dhageettee kanneen kanatu ni kijibtitee jedhe. Jawaar Muhammad xiinxala siyaasaa addunyaa sana ni beektaami. Warra ganda biyya kiyyaati jennaan jarri illee warra biyya kiyyaati kan jedhan. atoo eessa jettu Warra ganda kiyyaati kan beektu atis. atoo eessa jettu san warra biyya keenyaati biyya keenya dhalatee guddate kan indis kan ofirraa dhiisa Waa kun kijibaadha moo. atoo Ani moo nama biroo jiraame naannoo kan sin gaafata eessa jetti ati ani sila nama biyya keenyaatiin jedhe egaa. ilaali ijoollee dhaggeeffadhaa sun duduyyuu dhaggeeffadhaa Dubbadhu. isin duduyyuu warra biyya keenyaatti jettanii wallaluu jirtan gaafii isin gaafadhu sin gaafadhu Nu gaafadhu. dhaggeeffadhaa Jawaar Muhammad osoo nama qabsoo Oromoo qaccabsu ta'ee osoo nama kijibu ta'ee osoo nama Oromoo ajadiibu ta'ee osoo obboleessa keessan ta'ee jaalattanii Hin jaalladhu. Laakiin Jawaar Muhammad nama akkasii miti. nama akkasiitiif nama biyya isaatiif yaadu nama gaarii maas xiinxala siyaasaa addunyaati isaa mutammarraa dubbachuu hin dandeenye waa isaatiif Adeero dhugaa dubbadhu. Jawaar Muhammad bakki inni dhalate Arsii haa ta'u malee inni kan saba bal'aadha. Inni nama saba isaa bara dheeraadha garbummaa jala ture garbummaa jalaa baasuudhaaf nama qabsaa'aa jiru. Kana ittiin. Kanaaf isinis namni kun waan gaarii hojjete jettanii hojii isaa ilaaltanii nama ganda keessanii dhaggamu ta'e waan gaarii. Dhaggeeffadhaa. Miti nama ganda keenyaati. Dhaggeeffadhaa. Ayyee itti fufiya. Warra ganda keenyaati. Jawaar Muhammad hamma waan gaarii hojjetu
hamma waan gaarii hojjetu inni kan uummata bal'aa. Kan uummata bal'aa. Kanaaf Jawaar Mohaammed kan Arsii illee miti, kan Harar illee miti, kan Jimmaa illee miti, kan kutaa tokkooti miti, kan uummata bal'aati. Sinii galee? Mungarte amalle. Kanaa miti fedhii keenya. Nuti kanatti kan irratti wal lolutti jirru kanaa miti. Ijoollee ittiin waan dhageessu natti fakkaata. Yeroo asiin biqee akka samaa ittoo dhaabdee akka marga dhakaarratti biqilee yeroo isaan dhaaban ilaala ijoollee dhaggeeffadhaa. Jawaar Mohaammed qofa miti. Namoonni biyya lafaa kanarratti waan gaarii hojjetan hammallee hojjetaa jiran sichis hojjetan hundi isaaniitu kan saba bal'aadha. Kanaafuu isinis ijoollee koo hamma dandeessanu saba keessaniif waan gaarii hojjedhaa. Nama gaarii taatu. Sabninis isin hawwu. Isiniinis ni dhaaddata. Kanaafuu ilma sabaaf waan gaarii yaadu ta'aa isinii jedha. Dhageessaniittu. Dhageenya dhagala doonatee roota kun. Ilaali ijoollee. Tokkummaan keessa haa jabaatu. Rabbi naa galu. Rabbi tokkummaa keessa naa jiru. Alaa keessaan tokkummaan keessa naa jiru. Allahumma salli. Wasallim ala sayyidina Muhammad. Namni gaariin ilma sabaati. Obboldaa giraafan gabaabaa. Abileen ni kaasa laakiin nuti.